garti. Okay, ijoollee beektuun jirti jetteemi amma. Nama qabee ijoollee beektu sani itti bilbiliti ijoollee san dhiyeessi karaa saniin deemna kalaas. Amma qeerransi faati maal jedhe na biran jirti ijoollee jedhee amanee jira. Tole ati ergaa ufii kan keetiin qabin ijoolleen beektaa ijoolleen beeku jechuun hin danda'amu. Waan itti jirtu waan taateef hin beektu jechuun hin danda'amu. Ijoollee lama sadiin beektu sani ijoollee sanirra hin caaltuti ijoolleen sun akka dhuftu godhe. Tamam amma kan akka dhuftu godhe Hamzaatti fuufi. Tamam. Joker. Akkana godha. Ayyee nam fichisiisa. Nama ijoollee arge nam fichisiisa rakkoon qabu. Tokkoffaa irratti qabaanii gara kiyyaatii fi qabaan gara isa wal fakkaatu. Qabaa kiyyaa fi meeqaa kanan dubbadha. Qabaa kiyyaa fi ka jinni wal fakkaata. Jinniin illee laayivii banatee ta'a raasama keessa namni qabee itti dhufa. Ka barbaade gasti isaa tumee ka barbaade gasti ufit tumee deema. Qeerran sana ammoo warra waraanaati. Warra daangaa Yamanitti nama sadi qabe. Sadiin ufii biraa qaba. Ka ammoo kiyya raasaa dhufanii gasti kiyyattumanii raasaa dhufanii qaban waan ta'eef qabaan kiyyaa fi qeerransa wal fakkaatu. Qabaan kiyyaa fi ka jinni wal fakkaata malee. Jinniin illee yoo fakkeenyaaf ijoollee Arsii yoo xiqqaate nama aga shanii ga'e nama shan muujaayu. Jahanuu kan dhiyeessu ta'e sa'aatii ammaa kana danda'ee kan gastii isaa irratti tumamee kan gastii ufii irratti tumanii hunda bakka bu'ee dhufeera waan ta'eef kan danda'ee yoo dhiyeessu yoo ta'e anillee nama barbaade nama fakkeenyaaf hamma danda'e ni dhiyeessa. Innis ammoo hunda dhiyeessuu danda'a. Innis hunda dhiyeessuu hin danda'u. Dhageessanii maaliif gastii isaa gubbatti tumama. Isaatii miti kan ta'e ijoollee mucaa kana galgala kana tumaa jirtu quban qabdu ati Joker. Mana isaanii Allah fi gubaa bee rifachiistaa mana isaanii xiqqoo duubatti achi harkisa. Riyaad Ahmad jaa ajjeefame jechuun. Okay. حسبي الله ونعم الوكيل. كم في الرقاصة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. Tana ijoollee waan kana godhaa jirtan haasawa siiriyasii walitti haasawaa haasawa bocolaa onlaayina kana gubbaa haasawuu miti. Ustaaz kuna viidiyoo biraa dhagaa ta Joker irra jiru. Viidiyoo Joker gubbaa jiru. Okay. Teelegiraama xiyyaannaa ergini qabdaa laal na dhaggeeffadhaa ijoollee ta'e as taphachuudhaaf sa'aatii kanan ta'e nama kuma hudhanitti taphachuunis hin ta'u. Zaahira yoo ka walitti haasoyina taate warri ijoollee harkaa qabna jee qeerransa ijoollee harkaa qabdan qeensi tokko karraa hin cabne. Akkasuma naaqquba qabaadhaan. Warri ammoo Joker anin beeku asumarra naf fidan jechuun kuni sammuu namaatti horofa laaqqachuudha jedhama. Dhageessanii miti araaraaf deemnaa mijara kee waan jiru dirree baafnee ijoollee achi jirtus gadhiifnee ta'as jirtus gadhiifnee jaalala haa uummannu. Dubbii gubbaa horree tatta'aan oollu zaahira walitti haa himnu jara keenya. Dila kana haasoilee Jokerati ijoollee san hin beeku jechuun amma aqlii keetirraa ganni buutiitii yaameti. Ustaas takkatti dabare naa kenname. Namni tokko gastii keessa tumame guyyaadha. Gastii biyyatti nama tokko tumame sunu guyyaadhaati. Kuwwan gastii keessa tume fakkeenyaaf ijoollee sana barbaannee ijoollee Arsiiti waan ta'eef barbaannee firuu dandeenya. Maqaa tiktookii isaanii ufiraa qabna. Itti sajjallee barbaannee nama ufiraa qabdan gadhiisaa jechuu dandeenya jedhi. Kan gastii biyyatti tumame nama tokko sanuu ka gastii biyya biyyatti sanuu anuu hin beeku. Jedhaa jira bara. Nama Okay. Abdii hukumee dubbadhu. Waan jechuu barbaade adeemsi hangammaa deemamaa dhufee fi adeemsa gammaa deemaa jirru kallattiidhaan gama araaraati malee gama waan biraa yoo kaasnee qadeemu taate ammallee dubbiin nama harkaa dheerataa deema. Kana jechuun Ustaaz Hamzaa kiyya atillee nama araara bakka kana taa'e jaarsa araaraatii guyyaa irraa teessoo kana qabattee guyyaa guutuu bakka kana wanni taa'aa ooltee fi araara buusuuf nagaa buusuuf
waan dabre lafaa kaasanii haasa'uu irraa wanta dhufu daangessuu yookaan ammoo adeemsa namatti adeemuu deemu daangessuu nagaa buusuu akka amma booda rakkinni hin uumamne wal dhibdeen hin uumamne jechaa yoo fala buufne malee waan biroo uf duuba deebinee waan dabre ammallee irruma deddeebi'aa waan dabre kaasaa yoo kan deemnu taate dubbiin nama harkaa dheerataa deemti. Sanirra jookaraa ta'uti qeerransoon warri ijoollee harkaa qaban yoo jiraatan yookaan ammootu ijoollee harkaa qaban kan maan tanatti harkaa qaban yoo jiraatan ijoollee sana akka gannuu dhiisan asirratti akka waadaa nuu seenan ka jedhu waan sanarraa dubbataa turtan. Ammallee wanni sun akka fudhatamu yookaan ammoo akka tole jedhaniitiin fudhatanii waan danda'amu akka godhan waan hin danda'amne isaanuu hin danda'an waan danda'amu ammootu hin goona jedhanii akka fudhatan asirratti akka waadaa seensistan barbaanna malee ammallee dubbiin dheerachuu deema beekaa bara. Ragaaleewwan garagaraa yoo ka fidataa deemnu taate suuraaleewwan waan dabre fidaa yoo ka deemnu taate dubbiin nama harkaa dheerataa deema. Hayyee warri nama harkaa qabu namni nama qabee harkaa qabu nama gadhiisuu danda'a. Amma booda waan kanatti hin deebinu rakkinna amma booda dhufuuf itti hin deebinu nagaa ni buufna fala ni buufna waan sanarratti walii galaan alatti rakkinoota namoota tumaman namoota ajjeefaman namoota buruqan namoota dhiigni isaanii jiga asuma finnee ammallee bifa sanaa yoo ka deemnu taate dubbiin ammallee hedduu isin harkaa dheerachuu deema isin olchee bulchuu deema inumaa'u dubbii akka bulfattan isin harkaa godhuu deemaa jechuudha. Kanaaf ustaazii kiyya isin jaarsa araaraati. Abu Sabraddiin illee jaarsa araaraati hundi keessa warri as keessa guddootti dubbachaa jira. Mee ijoolleen lamaan ijoollee walirraa qabde eenyu fi eenyu walii araarsina. Jookar ani ijoolleen beeku jechaa jira. Naf fidanii siin jechuu jira. Jinnii fi nama walii araarsaa meenattiif. akkas ulfaadha galatooma. Namni araara tokko asirra hin jiru ustaazamsa akkasii imaami namni araara barbaada hajoollee sanii harkaa qabanaa bakka bu'ee dhufee jee tokko hin jiru haqa barbaadan taanaan. Nama lamaan qofa walitti dhiisaa baarakallahu fiikum. Murtagoota mee obseetii Dubbii babal'isuu taati. Laalan an jara keenya dhiifamallee naa godha. Wallahi ani jaalala keessaniin fada. Abdii hukumee gaafii tana naa deebise. Siifin deebisa ustaazii kiyya. Ila waan xiqqoo as keessattuu badhe keessa ijoolleen hedduun isaanii gama laayivii kana gubbaa gaafa deemnee ilaallu amma durallee kan nu boochisaallee turan kan nuti illee lolaa turre laayivii kana gubbaa taa'anii ijoollee fidanii achi gubbaatti tuman. Ijoolleen kun qaamaan wal beekuu danda'u qaamaan wal beekuu dhabuu danda'an. Irra hedduun isaanii warra tarii qaamaan wal hin beekne. Gastiin kun nama hedduu fidee walitti naqa. Nama fidee jira balbala na jalaa banaa fa'a jedhanii yoo fedhan fidanii viidiyoo mummuramee gallakkifamu kana gaafa arginu nama fidee dhufee jira balbala na jalaa banaa jedhanii nama sana ol galchanii namni sun achi keessa nama sana cafaqa. Fakkeenyaaf jookariin nama sana fidee dhufee beekuu danda'a beekuu dhabuu danda'a. Hin beeku yoo jedhan mootu jecha kanatti hin deebiin abdii hukumee beekuu dandeenya waan juutti hin deebiin. Hayyee tole. Ustaazii kiyya yaada kiyya fixachuu barbaada filees yaada kiyya fixachuu barbaada. Nama alaa nama fidee dhufu fakkeenyaaf nama jookariidhaan haqiiqa rabbiititti wanni fooloo walirraa hin qabne. Yeroo calqabaatiif fooloo isa godha mana kana keessatti. Nama fidee yoo dhufe nama fidee dhufee jedhee gastii yoo ergadhe dirqama jookariin amma dura nan beeku. Wanni bakka kana naa hubachuu qabdan. Kana dura na beekaa nan beeku. Abdii hukumee ijoolleetu mufid. Communication isaanii yookaanuu wal qunnamuu ni dandeessa. Ila Hamza ani laayivii ture tumaa kana sin agarree akkuma laayivii kiyya magarii badura seenee laayivii gubbaa ture achirraa beeku keessa. Olii gadi hin gorre doktor asii dhufee na waame olii gadi hin gorre nama galgala kana tumame sin agarree warra tumee sin agarree garuu kan achi dura tumame ijoolleen beeku ni jirtii sin jedhe kan gastii tumamee deemee ila yaada nama fitachiisa yoo yaada nama fitachiifne dubbiin wal keessa nama nama qabamee nama tumame kana ni barbaada fakkeenyaaf ijoollee gastii gubbattumte ebaluu fakkeenya jedhee gastii isaanii ni beeka waan ta'eef keessaan dubbisee san tumamte fidaa dhiheessa jennee boru eesuu nan danda'a jedhe fakkeenyaaf amma waan dubbisee kanaa dalataa deebisuu dhabuu dandeetti. Nama lamaa ka Facebook isaa qabu ni dawwalaa fi warra feen jiraannee jedhe. Nama lamaan kana ni dhiyeessa. Tokkocha gastii kiyya gubbattumanii tokkocha ammoo gastii ofii gubbattume. Ka gastii gubbaa bittume sanillee isanii beeka waan ta'eef kan gastii kiyyaarraa ni dhiyeessa. Kan gastii isaa hin barbaada. Bakkaan bu'a. Dura garuu akkasuuf hin beekne. Maarra kanaa godha.
ijoollee tana raasaa qabdee onnatti seentee yookaan nama tokko gastii kee gubbattu meeta gastii ofirra tumteef gastii irra tumtellee naaf tokkuma ijoollee arsiiti maqaa arsiitiin nama hararge tumte waan ta'eef barbaadeetiin guruupii goonee ijoollee qabdeef tan gadhiiftaniif tajirtullee gaafannee boru guyyaatiin nu qabdanii boru galgala ta'e guyyaas ta'e ganamas ta'e dhiyeessuu ni danda'innaa walumaan barbaanne tagadhiifamteefi tagadin dhiifamnellee aantan dubbii furmaataa barbaadeeti kana furmaata barbaadeeti nageenya haboo barbaadeeti jechuudha kanaa wanti ofirratti fudhadhaa jiruuf gastii isaanii tiktook isaanii beeka waan ta'eef dubbisee nama tumte san akka goote fidi asi fidi guruupii kana gadda badame ijoollee tumte gaafadhee guruupii goonee arganii fida tagadin dhiifamteertu ammoo ijoolleen qabde ragaa nuuf haa dhiheessu. Aboo jookaraati haasawaa giseenii fi gabaabsiteetuma jecha lamaa sadii kan namni sii gaafate nu deebisii dubbii fidi qaawoo wayi. Dubbiidhaa gabaabsaa wayi jechuma lamaa sadii kan namni sii. Mee jookari sagalee kee yoo dhagaa jiraatte yoo sagalee kee dhagaa jiraatte jookari waata kan dhageeffadhu gara furmaataa deemna dubbii dheeressuun malitti. Aki goonu ijoolleen tun hundi siitu ijoolleen arsiidhaallee wal beektan ijoolleen amma akka wanna jettan kana atillee yoo lama fidde lamaan sunillee ka biraadhaa beekti dirqama ijoolleen ijoollee isaanii fiddee haadhoftu gisnu yaama namni keenya keerran seerota akkana eegi wamati dubbadhu sii dubbadha wamati dubbadhu sii dubbadha na eegi gara keessanirraa qabamtee jirtu tabee taa'u dhiirti. Ani nama tokko tuggasitti jira tumame kanuma jalqaba isaan sababa jecha isaan jaan ijoolleen fiddee sun mucaa namaasis mucaa burganamanii mucaa dawwalee mucaa karaa inni qotanii gaafadha. Kanaaf sun kunoo tanuma ijoolleen garaa kalee qabdi sun fayyaadha isaan bira jirti yookaan hanganuma malee nuti abdaan qabnu. Shanii jaamiti namuma afurii sadeenuma qeeramsa bira jirtuu fi tokko jaasan burganama mucaa gaafadhee bitan. Okay, ijoollee gara keessanirraa. Nama 5 fi 6 fi 1 fi lubbuudha lama 500 haa taatu nuti nageenyi isin jidduutti bu'uu barbaanna hangan. Bar laan anis akkasumaan jibar sadeen laal afuri tokko bichaadha kagasitti jira tumame isaan nama ziyaadaa ijoolleen maaxxaarraa guurti maaxxummaan anjii kana kanuma irratti hidhata waliin qaban kana kanuma irraa namaatan kanarraa hidhata qabanii achirraa ijoollee guuran dalaga jaanii. Ijoollee ziyaadaa finnaanin qeeramsaanaatti dawwale. Dhugaa rabbii yoo barbaadde qeeramsaanaatti dawwale. Maaliif hin dawwale? Ijoolleen teenya hundi bika dalagaa jirti. Bika maaxxaa tanarra hin jirtu. Ijoollee dalagaadha jaannee jira guranii mana jookor fidanii tuman. Sababa san irrattiin jookor yoo qeeramsaachi yoo qabdan malee ijoolleen teenya bika irraa qabdu tokko bicha qabne isaan ziyaadaa nama 6 7 qaban yookaan ijoollee tuma jiranii akkam godhanii ijoollee teessan lafa ofirraa qabsiisaan jeen. Bas sababa san irra qabamte ijoolleen. Garattu. Jooktu addaan baasinuu himi. Allah yubaarik fiik. Hin beekuun hin taatu, hin beekuun bakka tanatti hin taatu ni beektani akka wal qoradhaati adda baasaa nutti himu. Anillee kanuma jedhee bare isin hin dinne bare ni qoradhaa. Akkuma amma jinni amma danda'een fidu jedhe kana anillee hin qoradhaa ijoollee tana dhaqee. Amma guyyaaf na amma boru gana galgala mucaa tokkicha islaamana kiyyattu mesan dawwaleen barbaade mucaa bika haa viidiyoo malee sanama kana waynu bira jira namni kun barre yoo tasliis jiraate kun dammaam jira an dammaam jira bar namni kun bikati tumame harjifaadha biirkaafaadha adda fagoo sanamma nu dhiyeessuu hin dandeenye sellachoo nuti gaasa nu qiccattanii asirra nu teessistan. Khalaas walumaa galattuu dhageeffadhu amma takkaffaa irratti waada isinii gala mucaa tokkicha viidiyoo waraabeettiin gadhiisa ijoollee isaanii tamaaxxaraa horaa dhorkaa sadeen qeeramsa bira jirtu amma akki goonu Hamzaadhaaf waan hin galin takka jira waan biyya Arabaa kana waan suudheetan mee waa ibsaaf Hamzaadhaaf waa ibsa